Hordoftoota dubbii dirree dinagdee akkuma kaleessa dheengaddaa nagaan koo bakka jirtan hundumaatti nagaan dinagdee isin qaqqabu sinin jechuudhaan barbaada. Gaafa dubbii dirree dinagdee kana dhaggeeffattan qonna keessan daldala keessan hojii tajaajila kennu warri mindaadhaan hojjetan warri jihumnaa hojjetan hundumtu bakka jirtanitti qabsoo dinagdee finiinsaa jirtu kan jedhu abdii guutuun qaba. Kanaaf bakka hojii keessan bakka hojii dinagdee keessanii hundumaatti biyya keessas biyya alaa warri jirtan magaalaadhaaf baadiyyaa waajjira keessaaf waajjira ala kan jirtan hundinuu nagaan koo inni kan nagaa dinagdeedha isinaa qaqqabu. Har'as akkuma kaleessa dheengaddaa immoo dhimma waayitawaa ta'ee qabadhee isinii dhiyaadheetan jira. Mata duree dubbii keenya har'aa kan inni jedhu saba guddaa dinagdeen garuu xiqqaa kan jedhu irratti kan mari'annu ta'a jechuudha. Gaanfa Afrikaa keessatti baha Afrikaa keessatti saba danuu dinagdeen immoo xiqqaa kan jedhu irratti mari'annaa jechaadha. Sabni Oromoodha gaanfa Afrikaa kana keessatti yookaan baha Afrikaa kana keessatti saba baay'ee ta'uusaa qabeenya waa garaagaraatiin saba danuu saba baay'eef saba hedduu ta'uusaa garuu gaafa gara dinagdeetti dhufamee ilaalamu immoo saba dinagdeedhaan xiqqaadhaaf gadaanaa ta'uusaatu qorannoo tokko dhiyeenya kana geggeessin irraa ka'een yaada kana isin biraan ka'uu barbaada. Kana maaliifan hojjedhaa dhimmoota akkasirratti maaliifan haasawaa laphee keessan kakaasu hamilee keessan dammaqsuu fi akka baay'ina keenyaatti akka qabeenya keenyaatti akka iddoo mijataa jiraachuu keenyaatti dinagdeen sadarkaa sanarra akka geenyu akka hojjennu akka ifaanyu akka xaarruu fi dinagdeedhaan olaantummaa qe'ee keenya keessatti akka mirkaneeffachuu dandeenyuufan hamilee isinii ta'uufan sabni danuu ta'e akkamiin dinagdeen xiqqaa ta'e sabni baay'inaan olaanaa ta'e akkamittiin immoo dinagdee isaatiin gadi aanaa ta'e kan jedhu isinii wajjin haasa'uudhaaf dhufeechaadha. Turtiin keessan har'as hanga dhumaatti anaa wajjin haa ta'u isiniin jechuun barbaada. Afrikaa kana keessatti fudhannee yoo ilaalle uummanni Oromoo lafa hedduudha kan inni tamsa'eeti kan inni jiru. Itoophiyaa keessa qofaatu hin taane Keeniyaa keessa uummata gara baay'inaan 700 kan jiraatu. Jabuuti keessa 20 ol. Somaaliyaa keessa 87 ol. Sudaan keessa 107 ol. Itoophiyaa keessa naannoo miliyoonii 41ti. Sanarra darbee Jibuutii keessa biyyoota ollaa jiran Sudaan kibba keessa Eertiraa keessallee sabni Oromoodhaa tamsa'ee akka jirudha. Baay'inaan tatamsa'anii jiraachuudhaan tarii uummata afaan Somaalee haasa'anii itti aanee haalaan tamsa'ee kan jiruuf lafa bal'aarraa qubatee kan jiru baha Afrikaa keessatti uummata Oromooti. Seenaan tokko kan inni mul'isu ummanni Oromoo as baha Afrikaa qofa keessatti hin ta'in gammoojjii Senegaal keessa akka jirudha. Waggaa 4-5 dura qorannoodhaaf magaalaa Daakaarii dhannee horsiisee bulaa afaan Oromootiin haasa'u yerootti dhageenyetu ture. Beektonni seenaa gaafa haasa'an tamsa'inni uummata kana hanga Kanaadaatti, hanga Chaayinaan, hanga Awustreeliyaatti, hanga Awurooppaa baay'eetti sabni Kuush keessumaayyuu uummanni Oromoo bal'atee akka jiru jechuudha. Kanaaf baay'inaan yoo dhufu uummanni Oromoo gara miliyoona 45 miliyoona 50 ta'u baha Afrikaa keessa tamsa'ee kan jiraatu ta'a jechaadha. Sabni kun baay'eedha. Dinagdeedhaan garuu baay'ee gadi aanaadha. Bakka jiru hundumaatti dinagdeedhaan xiqqaadha. Itoophiyaa keessatti dinagdeen xiqqaadha. Biyyoota afan keessatti dinagdeedhaan xiqqaadha jechuudha. Kanaaf lammaffaa irratti Oromoon baha Afrikaa kana keessatti qabeenya uumamaan isa guddaadha. Biyyuma akka Keeniyaa kana duwwaa fudhannee yoo ilaalle Moyaaleedhaa kaasee Marsaabeetii kaasee hanga Mombaasaatti naannoo Isiyooloo kaawunitii naannoo Marsaabeet jiran kana baay'ee isaanii keessatti uummanni Oromoo tamsa'ee akka jiraachaa turedha. Yeroodhaa gara yerootti garuu kaanii wajjin wal fuudhee itti heerumu qabeenya isaa lafa isaatti gurguruun xiyyoota akka dhibamedha. Dhimma kanarratti qorannoo geggeessuudhaaf naannoo Moyaalee dhannee uummata naannoo achi jiraatan gaafa gaafan uummanni Oromoo bal'inaan hanga eessatti tamsa'ee akka jiraachaa ture. Kaawunitii Oromoon keessa tamsa'ee jiraatu kaawunitii kan biroo 2-3 akka ta'uu danda'u akka ture seenaa keessatti garuu yeroodhaa gara yerootti xinnaachaa dhufee iddoo yaraa duwwaa amma akka jirudha kan namoonni baay'een nutti dubbatan jechaadha. Karaa biraa biyya Itoophiyaa keessatti fudhannee yoo ilaalle asii kan amma kaabaatti amma bahaatti
amma lixaatti bal'inaan tamsa'ee kan jiraatu lafa badhoo kan qabu biyya kana keessatti tokko uummata Oromoo fi lafa uummanni Oromoo irra qubatanii jiraatanii jechaadha. Saayizii lafa isaa kan isuma amma Itoophiyaa keessa jiru duuba kana fudhannee yoo ilaalle Uganda, Rwanda, Burundi, Kenya wajjin yoo walitti edaane xiqqoodhuma si Oromiyaa caalu. Dinagdee Uganda, dinagdee Rwanda, Burundi fi dinagdee Eertiraa garuu yoo walitti edaan kan Oromiyaa harka dhibba hedduudha kan isaan naqan. Lafa bal'inaan qabeenya uummaa lafa bal'inaan qabachuu irratti uummanni Oromoo gaafa Afrikaa keessatti galaanota keenya lakkaa galaana ciisaa ta'e baha Oromiyaa jiru giddugala Oromiyaa jiru gara kibbaa gara lixaallee galaanota ciisaa lageen gurguddoo jiran lakkaa Jimma keessa kan jiru Ilubaaboor Wallagga keessa Shawaa keessa Baalee keessa kan jiru lakkaa lageen gurguddoo kan Oromiyaa tachias dhangala'u tokko jiru kan Oromiyaa keessa asii achi dhangala'u maleessa qabeenya guddaa qabna jechaadha. Lafa bal'ina isaa duwwaatu hin ta'in qabeenya uumamaa achirra jiru. Bosona fudhannee yoolaan biyya kana keessatti qabiyyee bosonaan adda durummaaf guddummaa kan qabu Oromiyaadha. Qabeenya uumamaa albuuda fudhannee yoolaan warqee pilaatiiniyemii dhagaa gati jabeessa cilee waa hedduu eessatti kan hin argamne hedduun isaa lafa kana keessa jiru jechuudha. Maayining jedhamee biyya alaatti ergamee sharafi guddaan biyya kanaaf kan irra ergamu irra jireessa guddaan isaa Oromiyaa keessadha kan inni jiru. Oromiyaadha kan ala jiru yoo walitti edaame baay'ee xiqqaadha. Qabeenya uumamaa guddaa qabna gaafa jennu albuuda guddaatu lafa keenya keessa jira kan jedhudha. Kabiroo biqilaan Oromiyaa keessatti hin guddanne hin jiru. Minaan callaadhaa kaasee minaan dibataa biqilaa dhaabbataa kuduraa fi mudura Oromiyaan kan isheen hin biqilchine Oromiyaan kan isheen hin gabbifne tokkollee biyya kana keessa hin jiru. Saba guddaan gaafa jennu baay'ina lakkoofsa uummataa utuu hin ta'in qabiyyeen lafa ishee keessaa madduu sangam guddaa akka ta'edha. Horsiisa beeladaatiin Oromiyaa keessatti beeladiin horsiifamne hin jiru. Gaalaa kaasee hanga hoolaa mana jirtuutti farda harree gaangee saawa re'ee lukkuu lakkaa fitaa beeladi Oromiyaa keessatti hin horsiifamne hin jiru jechaadha. Oromiyaan biyya guddaadha saba guddaadha gaafa jennu qabeenya isaa duukaa guddaadhaafi teessuma isaatu duukaa guddaadhaafi waan lafti isaa kun baasuu danda'u miti biyya Itoophiyaa jedhamtu kan baha Afrikaa baay'ee baachuu kan danda'udha. Seenaan lafa isaatii gaafa asii kaasee hanga Mombaasaatti seenaan keenya kanaasoo biyyoota ollaa baay'ee keessatti daangaa kan qabudha. Oromiyaan guddoodha gaafa jennu kanarraa ka'eetii jechaadha. La sadaffaarratti Oromiyaan guddoodha kan inni jiru sarara daldalaa isheen qabduun Finfinneedhaa kaasaatii Diree Dhawaarra ba'aatii hanga Somaaliyaatti deemaa. Finfinneedhaa ka'aatii Walloorra ba'aa hanga Jabuutiitti deemaa. Finfinneerraa ka'aatii Jimmarra ba'aatii hanga Sudaan kibbaatti deemaa. Finfinneedhaa ka'aatii Naqamteerra ba'aatii Dambidolloo Beegiin ba'aatii hamma Sudaan kibbaatti deemaa. Finfinneedhaa ka'aatii hanga Kaabaatti hanga Wallootti jechuudha deemaa. These are long trade corridors warri kun. Biizinesii hojjechuudhaaf, hojii investimentii, hojii daldalaatiif, hojii warraaqsa dinagdee jajjaboo geggeessuudhaaf the longest trade corridor qabdudha. As Finfinneedhaa kaatanii Gujiif Booranarra baatanii Moyaalerra baatanii hanga Mombaasaatti deemuu dandeessu. Kun hundumtuu hojii biizinesii, hojii investimentii, hojii daldala guddaadha jechaadha. Oromiyaan guddoodha gaafa jennu dinagdeef waan mijatu guddoo qabdi jechaa jira. Dinagdeedhaaf waan ta'u waa jabaa qabdi jechaadha. Arfaffaarratti Oromiyaan guddoodha kan jedhu aadaaf afaan akkuma sila dubbadhe uummanni kun warri seenaa beekan gaafa dubbatan hanga Senegaalitti jiru. Koongoo kana keessa ba'anii Sahalii deezertii keessa ba'anii asiin hanga Afrikaa kibbatti jiru. Qorannoon eenya kana qoratame immoo akka agarsiisutti afaanni Oromoo asitti asaamu biyya Awurooppaa keessaaf biyyoota baay'ee wajjin baay'ee kan wal madaquuf hundee walii kan qabu akka ta'etu warri seenaadhaa dubbatu. Afaan very diversified ta'e, afaan rich ta'e.
Afaan waa baay'een ittiin ibsamuu danda'amu. Madda dinagdee guddaa ta'uu kan danda'amu. Madda qaroomina hawaasummaa guddaa ta'uu kan danda'amu afaan aadaa. Biyya kana keessatti wantoota aadaa mul'atan keessa ashaaraan Oromoodhaa kan irra hin jiru. Sabni kun guddaadha gaafa jennu baay'ina isaa miti jechaadha. Aadaan isaas afaan isaas hangam guddaaf hangam akka bal'atudha. Asii gadi baanee Tanzaniyaa keessa warri Yugaandaaf Ruwaandaaf Burundii fudhatanii ilaaltan bakkeen baay'een maqaan namoota baay'ee maqaan bakkeen baay'ee hundumtu afaan Oromoo yeroo isaan agartu. Far reaching, highly expanded territorial language qabna jechaadha. Sabni kun guddaadha gaafa jennu kan akkanaa kaafneeti jechaadha. Waan hundumaa caalaa sabni kun guddaadha gaafa inni jennu qaroominaaf wanta inni qabudha. Saba qaroomin biyya kana keessatti yookaan seenaa dhala namaa keessatti qaroominni kush sulula naayiliin qabate hanga Sudaan hanga Masriitti achi darbe Meeditiraanii amma kutee darbutti sulula kanarra qaroominni jiru baay'een isaa ashaaraa kush qaba ashaaraa Oromooti qabarra jireessisaa. Har'a qaroominni Aksum kan keenya kan jedhamu har'a qaroominni biyya kana keessatti iddoo baay'eetti hojjetamee bakka daawwannaa tuuristiitti kan jedhamu ashaaraa Oromoof ashaaraa saba kush akka ta'edha seenaan garaagaraa kan dubbatu. Archaeological evidensiin garaagaraa kan inni agarsiisudha. Qaroomina madda qaroomina qabaachuudhaan sabni kun saba guddaadha jechaati kan jiru jechaadha. Kabiraan qaroomina gaafa jennu qaroominni addunyaa kana irratti kan inni ittiin jalqabe maaliini? Qonna qotuu jalqabuudhaan plant domestication isa jenne jechuudha. Midhaan madaksanii qotuu jalqabuudhaan uummanni kushiin kan dorgomu hin jiru. Isaan keessaa immoo uummanni Oromoo hangafa. Animal domestication beeladoota kana manatti madaksanii horsiisuudhaan qaroominni addunyaa kan inni ittiin jalqabe isaadha. Sabni kush beeladaaf bineensa madaksee horsiisuudhaan isa duraati. Uummanni Oromoo mochi keessaa hangafa. Kanaaf qaroomina biyya kana keessa jiran keessatti uummanni Oromoo hangam akka ashaaraan isaa guddaa ta'edha. Kabira waa'ee amantaati. Addunyaa kanarratti waaqa tokko waaqessuudhaan waaqa tokko duwwaa waaqessuudhaan yookaan sagaduudhaan amantaan jalqabaaf hangafa ta'an keessaa amantaan Oromoof kush hordofu tokko akka ta'edha kan dubbatamu. Baay'een waaqa saaloonii ta'u isa kutaa ciisichaa ta'u isa kan oobdii keessa isa bakkee isa alaa samalirraa tolfame qabu. Akka amantaa kiristiyaanaa jedhutti akka amantaan islaamaa jedhutti waaqa waaqaaf lafa uume jira waaqa takka jira jedhanii kan waaqa tokkotti sagadan keessa uummanni Oromoof uummanni kush hangafa akka ta'edha. Kanallee gaafa laaltan ashaaraan kanaallee macaafa qulqulluu keessaa seera uumamaa seera ba'uu seera leewotaa seera lakkoofsaaf seera keessa deebii jedhamanii Museen kan barreeffamedha. Haati manaa Musee dubartii kush turte. Abbaan isii immoo abbaa amantaa kush ture. Abbaa amantaa Oromoon hordofu kana ture jechaadha. Kanaaf Museen illee gaafa kitaaba qulqulluu sana barreesse amantaan Oromootiin baay'ee informidi akka ta'edha. Warri seenaa qorataniif seenaaf macaafa qulqulluu seenaa kushiif macaafa qulqulluu warratti fidanii warri qoratan akka dubbatanitti jechaadha. Abboommi Museen 10 kenne keessaa 9 perfectly kan Oromoo wajjin akka inni tokko ta'edha warri seenaa qaban kan isaan dubbatan. Qaroomina kun sabni kun guddaadha kan jennu qaroomina achi fagoo qaba jechuudha qabni. Saba gaafa sanaa kaasee qaroomina mana ga'u qabatee achi as dhufeedha kan jechaati jiru. Qaroominni biraan mootummaa qabaachuudha. Addunyaa kanarratti mootummaa ammayyaa ta'e qabaachuudhaan uummata Oromootiin saba kushiin kan dorgomu hin jiru. Sirna gadaa jalatti isa seera baasu kan seera hiikuuf kan seera eegsisu all government structure jechaadha kan qabu ture uummanni Oromoodha. Sana duwwaa miti uumamaaf shamarraniif daa'imaaf biqilaaf beeladaaf seeraaf heera qaba ture Oromoon. Kun mallattoo qaroominaati. Sabni kun guddaadha gaafa jennu sabni kun danuudha maaf dinagdeen xiqqaa ta'e gaafa jennu seenaa qaroomina hanganaa of keessaa qabaa jechaadha. Hordoftoota dubbii dirree dinagdee har'a waa'ee maalii haasawaa jirra? Saba waa baay'een danuudhaaf guddaa ta'e Afrikaa keessatti dinagdeen garuu xiqqaa ta'eeti jira jennee isa kaafnee waa tokko lama haasawaa jirra. Amma tuqaa maal jedhu rageenyerra guddinni keenya qaroomina keenyaan akka ta'edha kan nuti kaafnee haasawaa jiru jechuudha. Kabiraan raayyaa qabaachuudha qaroomina keessaa tokko. Baratti namni raayyaa biyyaa
seeraan ijaarratee hin qabne keessatti Oromoon raayyaa jabaa ijaarratee qaba. Kana kan dhugaa ba'u eenyu? Warra Itoophiyaa weerare loltuu Xaaliyaan faatu dhugaa ba'a kana. Seenaa loliisa Italian War warra gabaasetu har'a mana kitaabaa Awurooppaa keessaa dubbata kan. Gaafa loltoonni Oromoodhaa fardeen isaanii wal ga'anii hiriiraan dhufanii duumessa fakkaatu turanii. Siyaantu bari nuti amma lafa linnu dhabnuttitu fardeen Oromoo jalaa baqachaa turreedha kan isaan jedhan. Raayyaa qabaachuudhaan sana duwwaa miti akkaataan hiriira isaaniif deemsa isaanii jedha. Barreessaan seenaa warra Awurooppaa tokko maalidha? Yeroo deeman akka isaan leenjii jabaa qaban raayyaa ammayyaa'e ta'uu isaanii akka qaban irraa beekama ture jedha. Gaafa loliisa warra kaabaa kanaaf wajjin loliisi gaggeeffamaa ture jechaadha. Raayyaa qabaachuudha. Kabira madda qaroominaaf mallattoo qaroominaa kan ta'e Ameerikaa namarraatti sirriitti achiivi gochuu ishee kan hin dandeenye sirna deemokiraatawaa ta'e qabaachuudha. Seenaa sirna deemokiraasii keessatti kan akka kan Oromoodhaas sulula'aa ta'e sirna deemokiraasii tokko nagartan. Kan wal ajjeesuun hin jiru, kan wal balleessuun hin jiru, kan wal galaafachuun wal hidhuun hin jiru, kan wal ari'achuun hin jiru, kan maallaqaa wal irratti hojjechuun hin jiru. Seeraaf heera duwwaan filatamanii waggaa namaa kennamte waajjira keessaa tajaajilanii kan darban sirni deemokiraatawaa ta'e bilchaataadhaaf amanamaan kan akka Oromoodha hin jiru. Sabni kun guddaadha. Danuudha gaafa jennu gaan sirna akkasii qabaadhaaf. Sirna akkasii qabaa kanaaf saba baay'eedha, saba guddaadha, dinagdeenis guddachuu qabaadha jennee kan inni haasa'aa jiru. Kan kana dhagaa hundumtuu keessi keessan dinagdeef akka dhidhiitta turan daldaluudhaaf, qotuudhaaf. Hojii xixiqqoo boba'aadaa hojii keessanii irratti warraaqsa gaggeeffachuuf laphee keessan keessaa akka dhidhiittatudha. Oromoon saba danuudha gaafa jennu qaroomina isaaniitiin saba danuudha jechaa jirra. Oromoon waa baay'eedhaan bakka isaa malu hin jiru. Dinagdeedhaan majooritii ta'uu hin dandeenye. Lafa qabatee taa'utti majooritii ta'uu hin dandeenye. Maaltu akkas isa godhe? Sabni guddaan amma nagahu kun bakka guddaa isaan malu qabeenya uumamaa kana qabu irratti abbaa qabeenyaa ta'ee fayyadame. Sulula daldalaa qabu kana gara maallaqaatti jijjiirrate. Qonna mijataa lafa ta'e beelada horsiisuun mijataa ta'e albuuda lafa keessa jiru kanarratti abbaa qabeenyaa ta'e achirratti duroome dinagdeedhaan guddaa ta'uu maaliif dadhabee Oromoon? Bakka baay'ina uummataan bal'ina lafaan qabeenya uumamaan aadaaf afaaniin qaroominaan saba danuudha sabni kun jedhe dinagdeedhaan wajjin danuudha jechuumaaf dadhabneedha. Sababa kanaaf kan ta'an waa hedduutu jira. Maaliif Oromoon economically minority ta'e? Keniyaa keessatti economically minority, Itoophiyaa keessatti economically minority, Somaaliyaa keessatti, Jabuutii keessatti, biyyoota dhaqee hundumaa keessatti Oromoon lafa qubatu hundumaatti economically minority dhammayyuu. Maaliif? Hordoftoota dubbii dirree dinagdee sababa isaa beekuu yoo barbaaddan kutaa lammaffaadhaan walitti deebinaa hanga sittuu nagaa naaf turaa. Video kana like, share, subscribe gochuun gurra Oromoo biraan ga'uun dagatina. Nama hojjetee jiraachuu barbaadu, nama wayyaa'uu barbaadu, guddinni Oromoo xiiqii isa keessatti ture iddoo guddaa akka inni ga'u warra barbaadan hundumaaf sheerii naa godhaa. Galatooma horaa bulaa.